jimaan gurguramaa jira jechuudha. Saat ana dhuftee jimaan haraami yoo jetteen gaa warri direedha atoo mataan kee haraami siin jaan jechuudha. Urata halaalteen gartu. Haay. Amarkoot. Kun oolaa kana fakkaata lan. Alla. Haraami jiru jimaan eessatti haraami. Akkana jiru isaatu haraami inni haraamte. Jimaan haraami jiru. Jimaan ni dhaabna ammaas ni dhaabna. Ilaa olitti uummanni keenya jimaan jiraatan. Kana fakkaata gaacataran dirree dhawaa yeroo ammaan tanaa haalli gabaan keessatti argamu dirree dhawaa keessatti deemnee jechuudha waa'ee jimaatii fi haala jimaa irratti kan yaada isin biraan gahaa jirru walumaan gaa turreeti kan jirru cataraan kana fakkaata yeroo ammaan tanaa naannoo sa'a 7:08ti haala kanaan gaa magaalaan jimaa kan oobitee akkanatti namni jimaa fudhachaa sa'aan tun gaa sa'aa jimaa fudhatanii warra sa'aa kanaa jimaan dhaabbatee fudhatu kanaan jimaan haraamii yoo jetteen ammoo mataan keetu haraamii siin jangaa warri dirree dhawaadhaa kun akkuma dhageessan sanitti kana fakkaata gaa cataraan dirree dhawaati haala kanaan jimaan gurguramaa jira jechuudha. Adilan? Musa. Hai, ini enggak? Syama jira ibsate goji. Ini bukan lucu. Lucu. Ada tak ada juga cari zaat mana? Cuma cari kurang terkenal yang mana? Cuma ada cara sama kata. Ala kanaan gaa cataraan dirree dhawaa yeroo ammaan tanaa kana fakkaata sa'a tana dhuftee jimaan haraami yoo jetteen gaa warri dirree dhawaa atoo mataan kee haraami siin jaan jechuudha. Uummanni keenya jimaan jiraatan mootummaan jimaan hin buqqaasa jimaa dhiisaa jechuu kana nurra haa dhaabu. Nuti Harargeen jimaa malee uumaan qabnu lafa qamadii hin qabnu nuti. Tanaa jecha lafa qamadii san yoo nu kanne olitti nu haa kannu qamadii dhaabbanna jimaa keenya gin ammaas ni dhaabna borus ni dhaabna. Tanaa jecha galatooma. Magaalaa Jimaati magaalaa Caataraati yeroo ammaan tanaa kan argaa jirtan kun Caataraa magaalaa dirree dhawaa keessatti haala kanaan warri dirree dhawaadhaa jimaan haraamii jedhanii warra yaadusanii haala kanaan gaa isin agarsiisuu irratti kan argamnu namoota tokko illee gaa isiniif dhiyeessuudhaaf keessa deddeemnee barbaadu irratti kan argamnu kanaaf waa'ee jimaa irratti jimaan maal akka ta'e gaa haala kanaan warri dirree dhawaadhaa naannoo magaalaa Jimaati bakka tuni. Mee maal godhe jimaan haraami jiru kana maal jedhama? Warra jimaan haraami jiru hojii. Haraami miti halaali jimaan. Jimaan halaali haraami miti. Jimaan halaali jeeni boo jimaanitti jiraachuu jirra jeen nu bira kutee mootummaatu itti jiraachuu jira. Wayi takkaraa miti gabiirraa guyyaatti meeqa harkata jeeniin kana eessa keessanii irraanfattaniiti har'a uummataani. Jimaa buqqaasaa jechuun isinitti qoon ulfaatu jeeniin saniifuu jimaa dhiisuu hin dandeenyu dhabuu hin dandeenyu jireenya teenya lubbuu teenya dhabuu hin dandeenyu jetteeti himuu bitan teessa yoo moo kana booda waan nu godhuu dandeenyu wata kun godha rabbi malee wata kun jiruu jireenyi nu jimaa keenyaani jimaan jiraachuu jirra nuti dhiisi biyyattiin hundinuu saniifuu jimaan tuqamuu hin ta'u buqqa'uu hin ta'u toora isaa duboo hin ta'u jechuu qabdan. Hundi yeroo ammaan tanaa ummanni Oromoo dhiisi hundi jireenyi nama hundaatu jimaan jiraatu jira akkana jettee dabarsitaan jettee dabarsuu qabda. Kanaafuu jimaa dhiisuu hin dandeenyu isin dhiisuu qabdanii lubbuu teenya irra minumnaa jimaa jechuun nuti dhiisi Sumaalellee dhabuu hin dandeessu.
nuti ni qonna malee warri nyaatu Sumaaleedha dhabuun dandeessu namni kanarratti wal finna malee akkanatti wal gadi hin dhiifnu jimaan hafuu hin ta'u kana gadi nasiin jedhu mangistiin gabiin mangistii galtuu tajimaati mangistiinu mataan isaa jimarraa galfata waan biraatirraa galfatutti hin jiru waan kana ta'e jecha mangistiinis dubbii jimaa kanarraa dhaabbatuu qaba nuti keessafuu warri Harargeedha kanaan jiraanna shawaan taane dachiin teenya midhaan hin dhaltu jimaa nuu dhalti jimaa malee nuti jiraachuu hin dandeenyu tanaan siin jaan jimarraa dhaabbadha jimarraa dhaabbatuu qaban jimarraa nuti dhiisi Sumaalelleen jimaa ta'u Hedduu galatoon. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani kubo ana gara mulata guraw. Gurun nama jimat. Adda jimam bukan namni muruje jimam kene dirute. Jimam bukanan dirute ni namni bakatu kutti femu kam nudumne. Hedduu galatoon. Dannoon qaba bakka tanatti yoo jimaanuu irraa buqqaasan biyya gadhiifnee deemna waan ilmaan hin guddifnu hin jiru tanaan isin hin jaan Hedduu galatooma. waan kana ta'e jecha jimaa maqaan dhayinaati jimaa birachi kutaati waan biroo gaafadha mangistiif illee gabii kagalchu kanuma Hedduu galatoon. Harargeen uummata Harargeen jimaa isaafuu Harargeen bunan qabdu waan biraa takkallee qabdu qabeenyi isaanii jimaadha jimaan tuqamuu hin ta'u duraan dursee mootummaan kan cinaa dhaabbatee uummata kana guddisuuf jimaa jabeessuu qaba asosoon ta'in ilaa Ameerikaa ergamee Chaayinaa fi Faranjii cuftee akka nyaattu godhuu qaba kanaan isin ibsa galatooma waa'ee jimaa kana yaaboo jimaan kun haraamaadha yaaboo jimaa kana osoo tuttuquu baatanii irra jira gabaree qoftii mijimaa kana karraa milkaa'u tateessee gurguru haadha ilmaan itti qaraasifu asii kambaasatti ilmaan ittiin gargaaran jimaa qaqqabanii yoo dila kana idilka danda'u ta'e haadhaabu kanaafuu yaaboo jimaa haraamaa fittuqanii haraamaan nama fajaajeysa haraarraa nama oofaa taa'ii takka qabeenya Oromooti qabeenya Oromoo kan ittiin beekamu haduraa buunaa lammata jimaa jimaan kun karaa jimaa kana hin tuqin jiinjaa Dr. Abiyyi keenya umrii isaa dheereessu jimaa kana biran deddeemini Dr. Jiin namni maal jimaa bira deddeemini khalaafame kanaafuu tuqin jiin si jaalanna aboo akkasii waan raasoo inni maal gabaa'u kaayoo jimaa Harargeedhaa tuqee inni Harargeen isaa baarte jimaan kiyyaa gabbatu sanis gaafannaga kiyyaa gabbatu irra guddaan dirree dhawaa keessa jiruun teenya ilmaan itti guddifne nam kuma miliyoona oliitiitti jira jimaan jiraata ka cabsuu jira ka hidhuu jira beeytee ka haraga waa meeqaa jira jimaa keenya tuqaan dandeenya arrallee borullee jimaa keenya itti ilmaan itti guddifna ilmootti guddifna jimaa tuqaan dandeenyu cinaa dirree dhawaa guutuun jimaan jiraan دواء وفي عندها أنا وحواشي جاب بقى سقينا قلنا وحلا جودينا يوم ما تروح خناس جماعنا إنداب